Saan bakka kana keessummoota qofa fuula uffate jireenyi gargareera jira. Garuu iddoowwan haaraa ari'aa jiru. Gaaf tokko hundi keenya fedhe yeroo hundi finaaf hin jiru. Warri hospita kana keessa jiraatan keessummoota, hundi keenya keessummoota. Dallaa gidduutti hukkuqaa dhaga'i, dhukkubbiin sitti dhaga'ama, dukkana keessa ta'a. Jireenyi akka rubatti dhangala'u ilaala, seena qabatanii dhufan amma jeequmsa kana keessatti qabamaniiru. Jireenyi yaabannoo bosonaatti dhiiru taphachiisi dhaabbata akkamitti as geenye. Jireenyi kakaamurii fi kakaamu yeroo urguuftuu keessa badee keessa jiraachuu yaadannoo waan badee abjuun akka rafkaatti hafe garuu gadi fageenyaan keessaa gotta rebuild that trust. Garuu yoo lakkaa'inaa seenaa hima qaban garaa qabsoo kana keessatti si'uulii isaanii injifataniiru. Dhukkubbii keessa kolfaa lola keessatti gammachuu argachuu akka urjiilee dukkana keessa jiran halkan abdii fidu. Isaan bakka kana keessummoota qofa taraam diba bitaa dhaga'aa jirus qabuun qaama keenya rakkoo jigoon jibbaan walirraan qoodamne hundi keenya dhugaa waan ta'eef hir'inadhaaf nu dabalata. Jireenyi akka taafne bifa hedduu guutuuti sasaabii dhugaa keessa seenaa hawaasa kitaaba se'aa. Wanti jettus ani konyaa jiru fi bal'inaa. Haadha wija keenya bara darbe akka laga jireenyi hiyyeessa garuu kophaatti jiraachuuf akka seenaa firaa keenya deebi'ee dhufuuf itti fufuu qisaasota seenaa hunda malee dukkana keessa ardame. Jireenyi keenya akka ruubaatti dhangalaa'u hindisu.